السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في أردفتو دخينيا أرانت نجا تنتر كينيا كان كل تكفى بيسا تكفى في لما فا قبل نيرفني تجرا كان في هاجر أمتي تورتين كيس نفانا هاتوي سنين جنة ورودي هارو تادن سبسكرايب قرأتون دقتنا هذا إيجا سجنتا كينيا كان إيجا لوتها فيلم نكرولوس أورهان باقي بريدات تجرا إيجا تربي خنا خيستي أمو يوكان كتا كل نفا خنا خيستي وانتو دقرا هدو تجرا خيسافو أورهان اللين سلطان ما إسا للبتي تجرا أكسوما نموني توكو gurbaan tokkolleen gosa karaasii irraa ajajaan guddaan tokko itti dhufeeti jira inni illee nama baay'ee hinaafuu fi akkasuma kanuma wal qabatee Faatimaa fi Filaavius illeen hedduu Faatimaan Filaavius akka inni Filaavius tahee jiru ni beekti kanaaf maaltu akka uumamu kan wal ilaalu taha kanuma wal qabatee Saarozii fi Hektor du'aniiti jiru jaanii achi keessatti dubbataati jiru dhugaadha kan jaamu viidiyoo irraa keessatti kan dubbannu taha kanuma wal qabatee wantoota tokko tokko kan waliin dubbannu taha kanaaf viidiyoo keenya haga dhumaatti akkan waliin daawwattan asumaan isin affeerra video keenya tursiisuudhaaf asumaan dhiifame isiniin jecha video keenya kanarraa jalqabuudhaan duratti warroonni chaanaala Ororii Kaddi Bakeedhaaf haaroo taatan chaanaala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbila kana tuqaatii olirra kaadhaa isiniin jenna akkasuma video keenya illee like godhuudhaan akka jalqabdan asumaan isin beeksifna eegaa wannoonni baay'een gosa beeysa lammaffaa keessatti tahee kanaaf waa'ee Teemurtaash mataa muree ergeeti ture akkuma kutaa darbe keessatti gartanii jirtan mataa uummata irraa muree jaalatamtoota irraa muree Orhaaniif ergee jira mataan sun fakkeenya hin taaneef isaa jooni garuu Orhaan Bey kanarraa ka'uudhaan Teemurtaash lola barbaaduudhaaf waan akkasiisan godhe kana durallee isiniimnee turre Teemurtaash ammaaf hin du'u jennee turre gaafasan garuu ammaan tana lolli inni amma jalqabe kun akka isa ajjeesu beekamaadha jechuudha lolli yeroo kanaa kun Teemurtaash galaafachuu danda'a lolli yeroo kanaa baay'ee isarratti kan hundaa'e akkasuma warri mana kiristaanaa yookaan warroonni Roomaadha isarraa dhaabbatanii jiru yookaan injifatee galchee jira ammoo Saaroz isaatu hafee Saaroz ammoo torbee kana keessatti waa isaa kan deemee isiniif gaddubbadhu ta'a Sheenshaa ammoo gantummaa isaa kan itti fufu yookaan itti fufa Sheenshaa gabeessa lammaffaa keessatti akka dubbatee turetti yeroo dheeraadhaaf Teemurtaash waliin hojjechaan ture Teemurtaash wajjin hojjechaan ture garuu amma ibiddi yeroo kana isa gubajeeti ture garuu kana yommuu yennu ammoo Sheenshaa yeroo kana akka Orhaan wajjin hojjetee Teemurtaash ibiddatti darbuu ni mul'ata jechuudha kanaaf akka waa wal dhabinsi isaan jidduutti dhufee jiruuti fakkaata kanuma wal qabatee Asfoorjaan diina Orhaan taatee hojjettimoo akkamii waan jaamurratti ammoo kan isiniif himnu ta'a Asfoorjaan ammoo akka beeysa lammaffaa keessatti mul'atee jirutti gurbaan ajajaan guddaan karaa sibee irraa dhufe sanii fi akkasuma Teemurtaash waliin haasa'uu turanii ibidda Roomaa jidduutti qabsiisuu qabna jedhanii Roomaadhaa fi Turkii jechuudha isaan jara kanaan walitti qabsiisuu qabna Orhaaniin akka walitti lolli eegalamu godhuu qabna jedhanii isaanii wal mari'atu ni mul'ata kana jechuun wanni mul'isu kiyyoo Asfoorjaaf kaanii Asfoorjaan harka Orhaaniin akka duutu barbaadanii Asfoorjaa yeroo Orhaan hin duutee abbaan isii waraana baay'eedhaan akka dhufee Orhaanitti loluu godhuu barbaadan garuu ammoo xabni akkas hin fakkaatu akka beessa lammaffaa keessatti mul'atutti osoo isaan haleeluudhaaf deemanii Orhaan dhufee akka irraa dhoorke ni mul'ata kana durallee egaa Asfoorjaan yeroo baay'ee Orhaan duraan hin amantu turte ammoo ergas booddee amanteetti turte torbee darbe kuma mul'atu amantee turte Orhaan Bey akkasuma gaa yeroo kanallee amantiin Orhaaniif qabdu baay'ee ol ka'aa deemuuf akka ta'uu deemu ni mul'ata jechuudha Asfoorjaan yeroo kanatti Orhaan irraa lola keessatti sababa inni kana deddeebisu kana durallee waan amantii isaaf qabduuf wal fuudhu yookaan jaalala irraa qabamuun isii akka dhihaatu ni beekamaa jechuudha kanuma wal qabatee waa'ee Saarozii fi Hektor yeroo dubbannu Saarozii fi Hektor du'an moo ni jiranii namoota baay'eetti gaafii ta'eeti jira Saarozii fi Hektor ni du'anii maaliif jennaan Hektor illeen akkuma beektan yeroo dheeraa hin turu Saaroz ammoo duraanuu gantuuraa yookaan abbaa Filaavius ajjeese waan ta'eef du'uun isaanii hin oolamu jechuudha ammoo Hektaar harka Orhaanitti akka du'u beekamaadha Hektaar yerooniif Orhaan beeysa lammaffaa keessatti akka mul'atutti diina kiyyaa har tokkollee akka hin deene yookaan diinni isaa akka isaan ajjeefamu dubbateeti jira kanaaf Hektor du'eeti jireenneeti yaannaa jechuudha Saaroz ammoo akka yaadutti Orhaan ajjeese yaadu Filaavius akka ajjeesu mirkanaa'aadha Filaavius ajjeesuu danda'a kanuma irratti hundaa'ee gawaa'ee Filaavius في فاطمة تيرو دفنو اتشورا أسمانو وروني فيديو كي ناقا أمتي لغي فتشا جيرتن فيديو كي نلايك قولو اندقتنا يا دوان سنتي مريو كومنت رتنو بريسو اندقتنا سننجا كانوا أول قبتي فلافيوس في فاطمة رت واي ساني أربون دبنو بيسة توقفا خيزت أكا ملتو تيغا فاطمة فلافيوس تو برتي تجرتي أچمر راقا هوكا رجل قبدي تجرتي غرو أمو
kun hagas mara wallo lanjenne iyyaanu garuu ammoo yeroo kanaaf fuula akka ajaa'ibatti itti jirti kana dura waan itti dubbatee jiru Filaaviyoos waada galchee waan jiruuf hagas marani fagaatan jeeyyaatu Filaaviyoos ammoo waa'ee isaa Filaaviyoos hedduu gadduun isaa mirkanaa'aadha garuu Filaaviyoos kun akka yaadatti jaalalti isaanii kun waan akka ajaa'ibatti deemaa jiru Filaaviyoos amantii islaamaa fudhatee Faaximaani fuudhenneeti yaanna mee isinilleen koomentii jalatti waa yaada isinitti ta'e nu barreessaa yookaan xiinxalli keessanoo maal fakkaata waa'ee Faaximaa fi Filaaviyoos irratti jechuudha kanaaf Filaaviyoos gaa kanuma irratti hundaa'uudhaan Faaximaan gosa keessatti yeroo tokko inni ilma Shehinshaa kan duraan isii kadhatee ture san gosa keessatti Filaaviyoosii fi inni isaanii wal lolan garraan deemaa dhuftee gosa keessatti ilma beeymi maal jettaa inni bar qaadhimaa kiyya kan fuuldura abbaa manaa kiyya kan fuuldura ammaaf qaadhimaa kiyyettee isatti dubbatteeti jirti garuu ammoo jecha san irratti jaalattee akka hinjiin fuula isiirraa ni mul'ata kanaaf kun tarkaanfii baay'eedhaan kan walitti isaan dhiyeessu jenneeti yaanna kanuma wal qabatee gaa gurbaan haarofni dhufee jiru kun maaliif akkanatti gochoota badaa hojjete inni yoo dubbanne gurbaan kun akkuma beekamu hinaaffaa baay'ee qaba akka malee wantaaf hinaafaa jechuudha warra gosa kaayii kanaaf hinaafa gosti kaayilleen gaa akkuma beekamu buursaadhatti galteeti jirti yookaan mootummaan Orhaan Bey buursarraa akka ajajamu taasifameeti jira kanaaf buursaa erga fudhate booda Orhaanilleen achirraa sultaanummaa isaa labseeti jira akkasuma Teemurtaash wajjiinillee diina ajaa'ibaa ta'uu isaa mul'ateeti jira Teemurtaashillee mataa muree erginaaniif ergannoo yookaan ergaa itti ergee naammalee biyya tana keessa sochiin tokkolleen hin jirtu ennaan ergaa isiin itti ergitellee yookaan Teemurtaash itti ergellee mormarraa muree ergeefiiti jira kanaaf Teemurtaash wajjiin diina ajaa'ibaa ta'eeti jira kanuma gubbaan diinni haarooni gosa Karaasii irraa dhufeeti jira kanaan dura keessatti himnee turretti gosti Karaasii gosa guddoodha yookaan mootummaa guddoodha sultaana jeellee fiyaama kanaaf gosa Karaasii sanii wajjiinillee wallolli guddaan uumameeti jira yookaan waldhabdeen ke'eeti jira gosti Karaasii irraa ajajaan dhufeeti jira ajajaan tokko innilleen gosti karaa buursaan akkamitti Orhaaniif mijatti jedhee baay'ee lolaati jira kanaaf hinaaffaa baay'eetu keessa jira kana keessatti gaa waldhabdee guddaan ni uumamaa kanaaf amma Teemurtaashii fi ajajaan sun walii galuudhaan Orhaan irratti dhiibbaa godhuu barbaadu kanuma irratti hundaa'uudhaan wal mari'atanii Asfoorjaallee ajjeesuudhaaf yaalaniiti jiru Asfoorjaan garuu kan ajjeesuudhaaf yaalan Orhaan Bey jalaa milkeesseeti jira Orhaan Bey gaa akka seenaa keessatti yeruutti Asfoorjaani fuudha Asfoorjaa yoonii fi fuudhee tokkummaa yookaan isaan fashaliina barbaadan yookaan walitti diina godhuu barbaadanii Orhaan gaa yoo Asfoorjaa fuudhee Asfoorjaa wajjin tokkummaa humnaan faallaa jarri isaan ja'ansan faallaa isaanii ta'eeti jira inneeti yaanna kanaaf waan isaanii kana fakkaata ammoo diinni haaroo inni dhufe kun waan guddaa balleessa jenneeti yaanna kanaaf xiinxala keenya kanarraa isinirraa tursiisu keenyaaf baay'ee dhiifama nu godhaadha xiinxalli keenya kanarraa hagam takka isinitti tolee jiru koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaadha kanaaf viewin keenya baay'ee waan gabbu'aa jiruuf isinillee laayik godhuu hin dagatina akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaadha warroon chaanaala keenyaaf haaroo taatan chaanaala Oroorii Kaddi bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuqaabanaadha warroonni haga dhumatti nu daawwattan baay'ee galatoomaadha kurulus Orhaan kutaa 11ffaan guyyaa boruu inshallah saa kudha takka irratti afaan Oromootiin kutaa guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a kanaaf turtii haga ammaan wajjin gootaniif baay'ee galatoomaadha nageen nuuf tura